Lafti waggootaaf bu'uura jireenya keenyaa madda qallaba keenyaa ta'e waggaa waggaan oomishtummaan isaa irrachaa dhumarra ofiiyyuu deeggarsa keenya barbaade jedhu qonnaan bultoonni godinaalee Wallagga Bahaa, Lixaa fi Qeellam Wallaggaa. Kanaaf hojii misooma sululaa fi biqiltuu dhaabuutti seenne jedhu. Biqiltuu dhaabuun baay'ee gaariidha. Hirkanii kana qotuunis baay'ee xuruudha. Rimmabtuu kana fixee jira. Akkatti qonnujuu wallaalleerra. Nus immoo faayidaa isaa erga garree uummanni keenya gara kaatti maasii qonna garbaadhiisee gara kaatti deebisaa jira jechuudha. Faayidaa qabee faayidaa isaa arginaan itti fayyadamuudhaaf kunoo horiirraa kunnee haxirii xaxarree eegaa jirra ammaatti qulqullinni isaa inni jechuudha. Biqiltuu dhaabuun bu'aan inni qabu tokko lafichi kan hin qabneef ni eega. Lammata madaallii qilleensaa ni eega. Darbee galii qonnaan bulaa maatii isaa irratti hojjetuuf illee bu'aa guddaa waanta ta'eef biqiltuu dhaabuun lubbuu nama tokko wajjin biqilaan tokko waanta ta'eef barbaachisummaa qaba. Hoogganaa taanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eeliyaas Kadir asiidummaan biyyee lixa Oromiyaa olaanaa ta'uu eeruun rakkoo kana furuuf hojii misooma sululaa biqiltuu dhaabuu fi mooraa fayyadamuu xiyyeeffannoo guddaa argachuu himan. Dhiqamiinsi biyyee keessattuu lixa Oromiyaa irra jiru guddaadha. Dhiqamiinsi biyyee kun rakkoo dargaggummaa biyyee lixa Oromiyaa irra jiru naannoo 65ti. Kanaaf biyyee kana wal'aanuun eeguun fayyummaaf qaljummaa isaa dabaluun dhimma filannoo doon ta'een dhimma dirqamaa goonee hojjechaa jirruun hojii naannoo irra darbee biyyaaf fakkeenya ta'aa jiru hojjechaa jirra. Dabalataan hojiiwwan eegumsa biyyoof bishaanii boona hojjechaa turre keessatti hojiin lammaffaan hojjetamaa ture hojii ashaaraa magariisaati. Hojiin ashaaraa magariisaa bara kana waggoottan 5 darban keessatti biqilaa biiliyoona 18.3 akka naannootti kan dhaabne sana keessaa latiinsa walii galaa dhibbeentaa 88.5 bara kanas biqilaa biiliyoona 5.5 qopheessuudhaaf karoorsine biqilaan biiliyoona 5.44 akka naannootti qophaa'eera. Waliigala isaa yeroo fudhannu lafa dhaabbiidhaaf biqilaa biiliyoona 4.95 akka naannootti dhaabbatuuf lafti miliyoona 1.29 ta'u keessaa hanga ammaatti lafti hektaara 1702 ta'u ji'oo riferenser ta'eera jechuudha. Qaamni sadaffaan sadarkaa idil addunyaa jiru biyya keessa jiru amanamummaa ragaa keenyaas akka amanuuf hojii guddaa hojjechaa turreerra. Hojiin kun hojii kenna tajaajila lammummaan hojjetamudha. Uummanni miliyoona 9.7 ta'u maallaqa biiliyoona 9.8tti tilmaamamuun kan hojjetamu. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa kun gama biraan dargaggootaafis carraa hojii uumeera. Hojii bunaa kanaa yeroo sana haala qarshii muraasaan itti gallee wantoota ittuma nu fayyadaa ittiin oolla jiraanna jennee itti gallee hojii bunaa kana jalqabnee hojjechaa jirra. Uummataaf dhiyeessinee hawaasa biyya keessa jiraannu kanaaf dhiyeessinee itti saantimaan itti dhiyeessinee itti gurgurree isa kana irraa kaafannee sanyii keenya isa amma facaasaa jirru kana ammoo irra madabanna ji'uma isaatiin eennee jechuudha. Biqiltuun dhaabbiif qophaa'e kun kan faayidaalee garaagaraa kennan ta'uu bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa yoo himan kunuunsa isaafis xiyyeeffannoon kennamuu bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa dubbataniiru. Biqilaan kunis kan nyaata horiitiif ta'u jira, kan kuduraan muduraaf ta'u hin jira, kan misooma bosonaaf ta'u jira, kallattii hundumaan jechuudha. Tajaajila adda addaatiif ooluu hin danda'a kan jedhu kana giddu galeessa godhanne muuxannoo kanaan dura qabnurraa kaanee lageewwan biqilaa qabnu hundarratti biqilaa bara kana dhaabbiif qophaa'uu qabu qopheessinee jirra. Miliyoona 378 lafa hektaara 63 olirra dhaabuuf deemaa jirra. Kana qofaa miti dhaabbii qofti gahaa miti hojiin kunuunsa isaatii akkasumas buna oomishanii gabaaf dhiyeessuu baay'ee murteessaa waan ta'eef waggaadhaan godinni kun yoo xiqqaate miliyoona 1.1 ol kuntaala miliyoona 1.1 ol kan oomishu. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Lixaa obbo Fayyisaa Hambisaa dhiqamni biyyee oomishtummaa godinichaa waan hir'iseef hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa xiyyeeffannoo addaa argateera jedhan. Haala qabatamaa godina keenyaatiin hojiin qabeenya uumamaa waggoota 5 kana karaa bal'ina qabuun kan hojjetamaa ture. Keessaayyuu asiidummaan biyyee waan baay'atuuf lafti dhiqamee oomishaa waan hin laannee fi sadarkaa jalqabaa irratti hojii fiizikaalaatii yookiin daagaa gosa adda addaatti kan hojjetamaa jiru. Daagaan kun bara kana qofa daagaa kiiloomeetira 42,000 kan hojjetame. Lafoota kanaan dura oomisha kennuu hin dandeenyee fi miirrimmaanis miidhamanii asiidummaan biyyees miirrirratti bona hojiin qabeenya uumamaa istiraakcharoonni adda addaa hojjetamanii. Yeroon kun yeroo baayoloojikaalaan uwwisnuu fi keessaayyuu biqilaan adda addaa dhaabatudha. Waan qotee bulaan keenya fayyadame keessaati lafti kun dura qonnaaf ooluu hin danda'u garuu daagaan waan hojjetameef yeroo ammaa kana baayoloojikaalaan uwwifame. Baayoloojikaala keessaa immoo biqilaan xiyyeeffatamee muduraaf ooluu danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate biqilaan miliyoona 305 kan dhaabnu akka godinaatti. Daayireektara ittaanaan Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Dr. Asaffataa
asidummaa biyyee kana hir'isuuf qorannoowwan adda addaa furmaata ta'an qoratamuu ibsan. Dhangagummaa qabaannaan midhaan hin baasu. Midhaan kun baay'ee ta'uu hin danda'u. Kanaaf isaa fi soluushinii baay'ee laanneera qorannoodhaani. Tokkoffaa akkuma amma argitan kana avokaadoodhaani, maangoodhaani wayim perennial crops isaaniin akka dhaabbatanii isaan akka kaaverii ta'u buna fa'iin akka wanni ta'uudha. Kan biraa immoo lafa isaa dandamachiisuudhaa fi laayimii itti naqu, nooraa kanatti naqu. Nooraa kana yoo waggaa tokkotti naqanii hamma waggaa 5tti lafa sanarraa midhaan argachuu hin danda'ama. Xaa'oo itti naqaa. Kanaaf xaa'oo isaaf ta'u itti naqaa, hamma midhaan barbaadu itti naqaa argachuu hin danda'ama biyyoo dhangagaa kanarraati. Barana sadarkaa naannoo Oromiyaatti sulula 6,000 ol lafa hektaara miliyoona 3.3 irratti hojjetamuu ragaaleen ni mul'isu.